Hogganoonni godinaalee Wallaggaa afran irraa guyyoota 55f leenjirra turan jijjiirraa iftoomina hin qabneen maatii keenya irraa buqqaafamnee bakka garaagaraatti facaafamne jedhan. Hoggantoonni kunneen waajjira ODP giddugaleessaatu ta'e jedhee nu miidhuuf kan raawwate jechuun himatan. Waajjirri ODP gama isaatiin jijjiirraa raawwatame waliin walqabatee hojimaanni dhaabaa cabe hin jiru. Komiin yoo jiraate ni ilaalla jedhee jira. Hogganoonni komii isaanii waajjira OMN dhufuun himatan garuu qaamni komii keenya itti himanne hin jiru qaama dhaga'uu dhabne malee jedhu. Iyuun Ingidaa guutuu gabaasa kana qopheessee jira. Hogganoonni godinaalee Wallaggaa afran irraa walitti qabamuun guyyoota 55f leenjirra turan bifa iftoomina hin qabneen maatii keenya irraa buqqaafamnee bakkaa bakkatti facaafamne irraa jechuun komatan. Efreem Tuuchoon jedhama. Magaalaa Najjoo irraan dhufe. Gaheen hojii kootii kantiibaa magaalaa Najjoon ture. Amma godina Qellem Wallaggaatti ramada. Akkaataan adeemsa rimiddii kanaa waan beeknu hin qabnu. Iftooma tokko iyyuu hin qabu. Backgroundii faamiliin keenyaan ilaalamne, haalli maatiin ilaalamne, fedhii namaa irratti sin hundoofne. Tokkoon hoggantootumta jiran kun hoggantoota haaromsaati. Namni ji'a 3 fi ji'a 4 ol hojjeteeru hin jiru. Akka tasaan amma ji'a 2 hojjedheen madaallii ji'a 2 sanaan nan adabamaa ta'uu nan gargaarama ta'uun beeku maatii koorraa buqqa'een Qellem Wallaggaa akkan deemuun taasifame. Kun immoo jireenya mana lamaaf na saaxile. Sadaffaa immoo maatiin gargaaraa jira. Yeroo ammaatti mootummaan naannoo Oromiyaa Oromoota qe'ee isaaniirraa buqqa'an gara qe'eetti deebisaa kan jiru kaayyoo akkasiitu qabu. Ammatti garuu Oromoon fedhiisa ala qe'ee isaarraa akka buqqa'uuf illee gocha godhameedha hin fudhadhan. Hooggansa bakkaa bakkatti facaasuun kun godinaalee lixa Oromiyaa qofarratti kan fuulleffatedha. Gochichi sirrii miti. Hojimaata dhaabaas kan cabsedha jedhu qaamni nu miidhe waajjira ODP giddugaleessaati. Iyyannus nama nu dhaga'uu dhabneerraa jedhan hoogganoonni kunniin. Ramaddiin kun Oromiyaa lixa Aduwaa irratti kan xiyyeeffatedha. Akka sababaatti wanti ka'u jiraate utuu sin jirtanii shaneen biyya fudhate kan jedhudha. Mootummaan ilaalcha Wallaggaa irratti qabu sana wal dhabsiisee uummata walitti buusuuf kan qindaa'ima ta'e kun. Sababa Wallagga ta'eefan maal Wallaggaa maan yakki koo hawaasaaf hin hojjedhe malee maan Wallagga maal godhe. Amma waajjiruma ODPtu fedhii keenyaan ala nu miidhuuf jireenya mana lamaaf mana sadii akka nuti jiraannu taasiseera. Waajjirri ODP giddugaleessaa fedhii keenya irratti utuu kan hin hundoomne hojimaata dhaabaas cabse dirqamaan backgroundii faamilii kanaa utuu hin ilaalin rakkoo hawaasummaa utuu hin ilaalin bakka barbaadetti erguun akka miidhaatti kan hin ilaallu. ODP akka waliigalaatti hin komadhu. Garuu ODP keessa namoonni jiran ilaalcha sirrii namoonni hin qabne nurratti hojjetan nu miidhan du'a nutti faradan. Anamma jijjiiraadhaan jedhu yemoot firdi. Akkasittan ilaala jechuudha. Maaliif ati mana kee irraa yommuu kaatu xiinsammuun hin miidhamtu, hawaasummaan hin miidhamtu, ikoonomiin hin miidhamtu, ijoolleen koo hin miidhamu, maatiin koo hin miidhamu. Akkamittan waasaaf hojjedha. Waajjira giddugaleessaa ODP Finfinneetti argamutti iyyachuu gaafa dhufnu namni yakkanaa jedhee nu jalaa qabu ni beechuudha. Waajjira ODPdhaan nama nu dhaga'uudhaan. Biiroo pirezidaantiidhaan nama nu dhaga'uudhaan. Paablik sarviisiidhaan nu ilaallatu. Ishee ni ilaallata. Hoogganoonni kunniin jijjiirraan fedhii keenyaan ala raawwatame rakkoo kan nutti uumu waan ta'eef hooggansarraa kaanee hojii keenyaan itti fufuuf fedhii qabnaa jedhu. Haa ta'u malee bakka ramadamtan hin deemtan taanaan siivil sarvaantii irraa haqamtu doorsisni jedhu isaan mudachuusaa dubbatu. Bakka nuyi isin ramanne hin dhaxxa yoo ta'e siivil sarvaantii irraa dhufe hojjetaan kun geggeessaan kun jechuudha. Siivil sarvaantii keessaatii fooyyee kan qaban hojii kan hojjetan kan hawaasitti amanametu keessaa fo'amee muudama laatamee fi hojii hojjechaa jira. Siivil sarvaantii irraati haquudhaafiti hamma itti adeemaa jiran jira jechuudha. Mootummaa yoo nurraa amantaa hin qabu ta'e hoggansummaa nurra jiru kan nurraa fuudhee raawwatummaatiin maatii keenya biratti ramadamnee maatii keenya ijoollee keenya barsiifachaa dhukkufataa mana kee qabnu akkamsiifachaa jireenya mataa keenyaa jiraachuu akka dandeenyuuf mootummaan fala akka nuuf falu himachuu barbaanna. Qajeelfamaan deemuu qaba.